inshaallah olin baasa meegaa ol baasee nashidaa isaanii qalaw jettee gurra keessan bira kan geessu ta'a hawaasa keenya kan ustaazota kan barattoota qaqqaaliiwwan nashidaan gartee dhuftee gaamma kun ustaazni keenya gaa nam mul'achaa jiran na bira gahaa jiran deemaa gaa dhufu jirraa dhaamsi isaanii fagoo irraa nu gaheetiin jira saniif duba ammaa tana dhufanii nu keessatti argaman munashidii keenya qaalii keenya jidduu keenyatti argaman Allahu akbar meel munashidii dhufanii jiran amma egaa seenanii akka seenanii jiran isaanumaa eeyyuwa naa mul'atee jira Allahu akbar mee laakiin murashinni dhufanii nu jidduu jiranii bara yaa subhaanallah hajalaatis khayriba ka gubbaa kana jirtus laaqii tokko dhuusin jaa saniif murashinni keenya qaalii fi jaalatamaan akkasii bar maasha akkana qaawsatan kiyya bar qaaliiwwan akkanatti murashinni keenya amma guddee kana haala kanaan argaman Allahu akbar maasha Allah kan barattootaatis saniif murashinni keenya dhufanii nu jidduu jiran welcome jennaan kaasan ahlan wa sahlan jennaan baga gartee nagayaan nu dhuftanii nu jidduutti argamtan munashidii keenya qaalii namaa منشد أستاذ سعيد عبد الرحمن الله أكبر وأنا كانت ابن باز ما جت يا ابن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة بلين كنيا أقسم براتوني مركزنا إن شاء الله بقى بياخ نجيسن سنين جنة إن شاء الله سواخي أستاذن كجانا دراسة رئيس مربادو أسمع أنقرا سكنتات سنتي كده ورا sagantaa teessa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Ganamaaf galgalaas hojjettee waan gaarii kunoo guyyaarraa ijaan garre firee dhalootaaf gumaachaa jirta waan gargaarii mana barumsaa koo barmarkaasuun nasiree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Mana barumsaa koo barmarkaasuun nasiree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Ganamaaf galgalaas hojjettee waan gaarii. Kunoo guyyaarraa ijaan garre firee dhalootaaf gumaachaa jirta waan gargaarii mana barumsaa koo barmarkaasuun nasiree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Mana barumsaa koo barmarkaasuun nasiree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Bismillaahi jee bantuu dubbii tooti alhamdulillahi faarse rabbii kooti. Akkam jirtan hundi obboleeyyan kooti warri biyya keessaa ka biyya alaati kunoo har'a geenye akkamii isin obboleeyyan tumti baganaaf jiraatte fayyaa qabaatteeti hedduutu nu biraa qotee akhiratti hedduudha musiibaan meeqaatamaa kaasaa yaa harab jirtu meeqaata mirrate qomni isaati tanaaf inni farsa yaa rabbi yaa mootii hawwal nu garsiifte obboleeyyan gaarii mana barumsaa koo barmarkaasuun nasiree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Mana barumsaa koo barmarkaasuun nasiree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Nagayaaf rahmataa buusina birratti ergama rahmataa leenca jafuulaati irraa jiraatu rahmanni rabbiiti hama kaasaa tuquuf yaalu hoggayyuuti dhabama haa taatu bakkuma jirtutti salaamta dagadde obboleeyyan kooti salaamun aleekum kan fagoo dhihooti wala garree kun bariddoo reeti mana barumsaa يا نصر mana barumsaa nasree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Alhamdulillahi rabbii kiyya gaarii irra deddeebi'ee sumaan faarsaa barii siitu na laaffise kunoo iddoo kheyrii akka waliif dhamnu milkii har'aa borii obboleeyyan baay'ee na badhaaftee barii kunoo hojjechaadha jira waan gaarii akka jedhanitti nati barii karraan harkinshiidhaaf sirriin hundisuuti mana barumsaa koo barmarkaasuun nasree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Mana barumsaa koo barmarkaasuun nasree umriin naaf dheeradhu guddadduutii ture. Tola nutti oolee waahidul qahaarii lakkoofne waan finnu tola sarraa barii isaan keessaa tokko barmarkaasuun nasree kunoo hojjechaadha jira waan gaggaarii kunoo ijaan garree firii isaa gaarii yaa markaasuun nasree hojjettee waan gaarii
lafaati ta'e kunoo argine nuus firi kunoo gammadan ka barattoonni masri umriin dheeradhu daddooti mana barumsaa koore الله umriin أكبر dheeradhu يا daddooti ture mana برتوتا يا barumsaa koore أستاذتا الله أكبر Amarkazuna كما sirrii تشوف galaa kan biraati. Barwarri haala الله isaa أكبر taa'ee teessooteeti. Hundinuu barate gammadeeti. Kongaraa tuula ishiin waliinis jechaati. Namayyuu gammachuun fuularraa mul'atti. Mee isinuu ilaalaa ijoollee Nasriiti. Anuma qofamoo mul'ate isinitti. Ija banadhuuti ilaali bolaa gaarii. Mana barumsaa koo barmarkazum Nasrii. Umriin dheeradhu guddaddootee turi. Mana barumsaa koo barmarkazum Nasrii. Umriin dheeradhu guddaddootee turi. Bu'aasaa baay'eedha dhageenya gurraanii. Qaroo ijatiyyaa markazoota diinii. Hundi hojii boonsaa hojjechaa jirtanii. Meeqaatam oomishtee as baasu jirtanii. Ustaazota keenya jabaadhaa hundinii. Jecha namaa laaltee hojjechuun dhiisinii. Asidoonni yogguu hirriiban qabanii. Atummaan tasaanii laaltee hin laafinii. Barsiisineetiin galgalaa fi barii. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii. Umriin dheeradhu guddaddootee turi. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii. Umriin dheeradhu guddaddootee turi. Nama gammachiisan yoo laalan ijaanii. Urjiiwwan bakka الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله qoree fi manguddoon miseensonni isaa الله أكبر hoggansi gaarii الله أكبر isaati kunoo golgolfachaa asii waleeydeti kunoo har'a eebbaa ta'e ijaan garteeti kunoo gammachuu ta'e namuu affeerteeti gammadan hundinii dhufan iddoo kheyrii mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii umriin dheeradhu guddaddootee turi. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii umriin dheeradhu guddaddootee turi. Barsiisaa dhugaadhaa haqa dirree baase. Ustaaz Mu'aaz Hassan Rabbiin nu badhaase. Markazuun Nasrii الله أكبر dukkana ما walirraa شاء الله 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 أكبر يا Hedduutu أرنا dhageenye karaa dhiise. Ustaazni ta'uusaan barnoota barsiise. Kunoo guyyaa har'aa leenjisee as baase. Uffata ifaatis kunuutti uffise. Ustaaz Mu'aaz Hassan leenca haati deesse. Baga har'a geesse siifi barattoonni. Umriin dheeradhu guddaddootee turi. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii. Umriin dheeradhu guddaddootee turi. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii. Galata الله keetirtu waanii sikkee isaan baasee jillee الله ustaawwan أكبر kun ما kaanii شاء الله hin barsiisanii halkanii fi guyyaa lafti lafaanii firii guyyaa irra baruu barsiisanii milkeessi yaa Rabbi barsiisota diinii warra barsiisaadha jiran hunda isaanii diinii fi duniyaan ol fuudhii jabbaarii umriin dheeressi guddaddootee ture. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii umriin dheeradhu guddaddootee turi. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii. Rabbii kan kee faarsu hin dhiisin adara. Kaarraan si gahee kunoo barra. Hedduutu eegalee si wajjin gaaf dura. Kaanomsa dhabanii hafan si boodarra. Anis fedhii lubbuu injifatee bara. Meeshaalee ammayyaa karaa gamlamarraa. Anis miidhee kan fayyadamerraa. Najaa nu baafadhu mootii hasaarurraa. Na hojjechiisime milkii irraa borii. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii. Umriin dheeradhu guddaddootee ture. Mana barumsaa koo barmarkazuun Nasrii. Umriin dheeradhu guddaddootee ture. Yaa obboleeyyan koo kan na dhageessanii. Biyyoota addunyaa irra facaatanii. Mudannoo jiruudha hunda obsitanii. Kunoo akkasiinuu barachaa jirtanii. Rakkoo lammiitillee bira dhaabbattanii.
madoo wallaanaadha kaanis gargaartanii himamtee waan numtu baruudiin teessanii bira naaf jiraaddu hojjettoota kheyrii mana barumsaa koo barmarkazun nasri umrii naaf dheeraddu guddaddootee ture mana barumsaa koo barmarkazun nasri umrii naaf dheeraddu guddaddootee ture isin hin daganne الله أكبر barattoonni markazun nasri jaalalaaf tokkummaan as geessanii bari walii hoogganamaa jettanii abshirii kunoo guyyaa irraa agartanii firi isin biraa taree obsa dhabee gariin warra obsee wajjin jira kaajabbaari umrii nuuf dheeraddu guddadduutii ture mana barumsaa koo barmarkazun nasri umrii naaf dheeraddu guddadduutii ture mana barumsaa koo barmarkazun nasri